ji'a 8 keessatti xumure. Garuu achi dura gaafa kiristaanummaa keessa jiru wanta bakka kanatti dubbachuu barbaade gaafa kiristaanummaa keessa jiru mucaa muslimaa tokkotu ollaa kenne jira. Hin qaraa inni umriidhaan walumaa dhiyaanna. Quraana kana mucaas kenne jedhee irraa bute. Mucaa muslimaa kana jechuudha. Yeroo ani quraana kana irraa butu akkana laale quraana kana. Yeroo quraana kana laalu akkuma beekamu quraanni bitaarraa garana dubbifama. Garana faallaadha akkaataa kitaabaan kaawwan jechuudha. Faallaadha. Yeroo kanatti waan akkana jiru kana namni akkamiin barata jedhee na ajaa'ibaa ture. Waan kanaan amma waggaa 100 baradhu jedhee yaade. Waggaa amantii kiristaanummaa keessa gaafa jiru barataa cimaa ture akkuma isiniin jedhee gaafa barumsa final examinationii gaafa qormaata fudhannu suuraa waa yaadadhu keessa suuraa Maariyaamtu mana keenya keessa jira. Maariyaam jechuun haadha Nabi Ciisaa yookaan Maryam haadha Yesuus Kiristoos haadha Rabbi haadha Rabbi ka jennu kanatu mana isii keessa jira. Nama isii kaasellee hin beeknu garuu suuraan isii mana keessa jira. Suuraa Maariyaam jenne dhaqee waa yaadadhu keessa suuraa san jala sujuuda bu'e. Wallaahi billaahi suuraa san jalatti akkana sujuuda bu'e. Suuraa saniif sujuude yaa Maariyaam jedheen. Subhaanallah yaa Maariyaam yaa dubroo qulqullittii fatanaa kana akkani cimee hojjedhu. Gadhee gaafa islaamummaa qabadhu umriin kiyya 14 ture hin ballagne. Islaamummaa keessa balleeqa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gaafan islaamummaa qeebalu dhugaa dubbachuuf abbaan kiyya kana dhalche waan baasee haasa'e qaba. Inni illee maal jedhee abbaa taarikuu jedhan abbaa kiyya ani abbaa kiyya ilmaan abbaan kiyya argate keessa ilmaan gafaati. Hangafa irratti abbaan kiyya ana argate ilmaan gafaa ture abbaa kiyyaaf waan jedhee abbaa taarikuu jedhanii yaamanii jennaan wallaahi billaahi abbaan kiyya akkas jedhe namatu natti hime nama. Maali bakka kanatti osoo hin ce'iniin duratti waan xiqqishuu dagadhe wayii itti siniifite gaafii kana itti fufaa inshallah. Ni'imaa islaamummaa fi amantii islaamummaa eega seennee fi kiristaanummaa keessatti jahalii san keessatti argine keessa waan takka isinii himuu barbaade muudannoo kiyya zaahiraa ka'ani rabbiin ija kiyyaan nagarsiise. San keessaa gaafa kiristaanummaa keessa jirru qeesonni waan nu barsiiste sirriin naa qalbisaa waan kana sirriin naa qabadhaa. Akka isin jalan tarre qeesonni maal nu barsiiste waan nu isinitti himnu kana yoo jettanii bultan seexanni isinitti hin taphattuu nuun jette. Waan nu isiniin jennu kana yoo jettan seexanni isinitti hin taphatuu nuun jedhan. Seexana jechuun sheexaana seexana jedhan isaan maqaan hedduun isaa walitti hidhata. Daawud yenna Daawit, Suleymaan Solomoon, Yesuus Ciisaa, Aadam Addaam, Hawwaa walitti hidhataa deema baay'een isaa. Kanaaf seexanni isinitti hin taphatuu nuun jedhan. Maal jennaa jennaan jechaan amma isiniin jedhu kun jecha Ibraayistiiti. Hin qabattan isin hin dhageeffattanillee. Jechi isaan nu barsiisan yoo waan kana jettan seexanni isin hin tuqu nuun jedhan jecha amma isiniin jedhu kan. Innillee maal inni atti bugastee ወኩለንተ በትምህርት መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በቅድስት ሥላሴ እንዘ አምን ወይትማፀን አከደከ ሰይጣን በቀርመ ዘአቲ እመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንቲይት ጽም ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን ጀቸ ከነ ዮ ጀተን አፋን ግኢዚት ጀቸ ከነ ዮ ጀተን ሰይጣን isinitti tapatu nuun jedhan waan qeesonni nu barsiiste jecha kana watan seexan wama jedhamuun argitan nuun jedhan abuun zabasbaat qaddas miqatan xama gazzike akka qeesiin hin seene waan kana isin qara'ennaan namni garii qeesiin se'uu danda'a masqalii qaba yeroo sana masqalii kana yoo hidhatan seexanni naman tuqu ammallee nuun jedhan masqalii mukaa wayii qaba masqalii mukaa tana godhadhee yeroo arrafu seexanni ammallee natti taphate daa'ii ta'eef namni tokko daa'aa godhe faasofni isaa mi'aawu namni tokko sheeka ta'eef akkaataa itti haasa'u walirra caala rabbiin ilma namaa kana haasaa keessatti aqlii keessatti beekumsa keessatti riskii keessatti qabeenya keessa wal caalchisee uume hikmaa isaatiif. Kanaaf sheetichi ani irra qara'e nama akka ajaa'ibatti makaarijaan quraana qara'e ture aliif jedhee irratti eegalee hin dalaganneen akka rabbiin islaamummaa naa kenne tiktaakii dalagan jenne hin jiru tiktaakiin gaafsan subhaanallah feesbuuka dalagan jenne feesbuukni beekamaa miti yuutuubii dalagan jenne appilikeeshinii wanni jedhamu yeroo sanatti hin jiru. Dark ture yeroo dukkanaa ture yeroo wanni takka hin jirre ture. Eegasii gaafa rabbiin islaamummaa naa kennu aliif jedhee eegalee quraana alqaacidatu nuuraaniyyaa qara'ee quraana kaanillee qara'ee quraana kullii walumaa galatti ji'a 8 keessatti xumureen alhamdulillah quraana kullii isaa jechuu ji'a 8 keessatti xumuree garuu achi dura gaafa kiristaanummaa keessa jiru wanta bakka kanatti dubbachuu barbaade gaafa kiristaanummaa keessa jiru mucaa muslimaa tokkotu ollaa kenne jira hin qaraa inni umriidhaan
walumat dhihaanna. Quraana kana mucaa as kenni jedhee irraa bute. Mucaa muslimaa kana jechuudha. Yeroo ani quraana kana irraa butu akkanan laale quraana kana. Yeroo quraana kana laalu akkuma beekamnu quraanni bitaarraa garana dubbifama. Garana faallaadha akkaataa kitaabban kaawwan jechuudha. Faallaadha. Yeroo kanatti waan akkana jiru kana namni akkamiin barata jedhee na ajaa'ibaa ture. Waan kanaan amma waggaa dhibbattuun baradhu jedhee yaade. Waggaa dhibbattu abboo mucaa waan kanaan baratanii jedhee quraanaa bara. Waan waggaa dhibbatti baradhu wallahi natti hin fakkaanne. Quraana waan waggaa dhibbatti baradhu natti hin fakkaanne san rabbiin laafisa ji'a 8 keessa buuse. Alqaa'idatu nuraaniyyaa quraana walitti qabeechuu ji'a 8 keessatti alqaa'idatu nuraaniyyaa ji'a 3 afoon ji'a 3 hifdii hin affadeesiisan. Quraana ammoo ji'a 8 walumaa gala ji'a 10 takka jechuu alqaa'idaa wajjin alqaa'idatu nuraaniyyaa wajjin. San dura wanti hubachuu qabdan obboleeyyan kiyyaa amantii kiristaanummaa keessa gaafa jiru barataa cimaa ture akkuma isiniin jedhe gaafa barumsa final examinationii gaafa qormaata fudhannu suuraa waa yaadadhu keessaa suuraa Maariyaamtu mana keenya keessa jira. Maariyaam jechuun haadha Nabi Ciisaa yookaan Maryam haadha Yesuus Kiristoos haadha Rabbi haadha Rabbi ka jennu kanatu mana isii keessa jira. Nama isii kaasellee hin beeknu kaameraamaaniin akka eenyu ta'e hin beeknu suuraa isiiti jennee mana kaahanne manuma keessatti of argine Maariyaam jennee qabanne waggaa kuma sadi tura suuraa maaltu nama kaasa kaameraa maaltu jira nuun gallenu kun hundi nu keessan dhufne garuu suuraan isii mana keessa jira suuraa Maariyaam jenne dhaqee waa yaadadhu keessaa suuraa san jala sujuuda bu'e wallahi billahi suuraa san jalatti akkana sujuuda bu'e suuraa saniif sujuude yaa Maariyaam jedheen subhaanallah yaa Maariyaam yaa dubroo qulqullittii fatanaa kana akkani cimee hojjedhu akkani waan kana dhibbaan dhibba fidu na gargaari jedhee kadhataa ture. Maaliin kan kadhate suuraa san jala bu'e suuraan nan dhage'u Maariyaam duutee irti qabrii jirti nan dhageetu hatta nambar osoo isiinuu na dura jiraattee waa jedhe waan tokko suuraa jalatti bu'e subhaanallah wallahi billahi waan jedhu kan itti dabalee isinitti himaan jiru waan rabbiin na beeku waan rabbiin quba na qabu amantii namaallee jeequu fi miti muudannoo kiyya himee waan kana suuraa Maariyaamiin jalatti bu'ee sujuuda godhaa ture. Yesuus Kiristoosiif waaqa jedhaa ture. Waan kana kulli dabarsine kiristaanummaa keessatti garuu gaafa islaamummaa keessatti as deebinu wanti sun kulliin hin jiru fuulduratti itti isin dhufaa gaafiif deebii keessatti inshallah kana fakkaata jechuu barbaade. Maashaallah eefaa wanti erga islaamummaa fudhatte duuba shaadaa qabattee gara barnoota seentee haalli si hariiroon si fi maatii hedduu jiru yoo fakkeenyaaf namni gisee gartee gara islaamummaa dhufee hiriyaa dhabuu jira maatii dhabuu jira. Wajji jireenya hawaasaa fi firaa waa hedduu takka dhabuu jira. Hatta qabeenya qabaatu dhabuu jira. Yeroo sanitti si ijoollee si gartee umrii sanirra jirutti wanti kun hundi tahee hariiroon si fi maatii hedduu jiru akkam ture. Wanni rakkoon yeroo sanis qunnamte maal ture meeshaa? Ani wanti bakka sanitti ibsuu dagadhee gaafa islaamummaa qabadhu umriin kiyya 14 ture hin ballaqne. Islaamummaa keessatti balleeqa alhamdulillah rabbil aalamiin gaafa shahaadaa qabadhu umriin kiyya 14 ture sanachin naa qabattanii asofni ka yeroo garii irratti namaa dhufaa deema gaafa islaamummaa qeebalu dhugaa dubbachuuf abbaan kiyya kana dhalche waan baasee haasa'e qaba inni illee maal jedhe abbaa taarikuu jedhan abbaa kiyya ani abbaa kiyya ilmaan abbaan kiyya argate keessa ilmaan gafaati hangafa irratti abbaan kiyya an argate ilmaan gafaa ture abbaa kiyyaaf waan jedhe abbaa taarikuu jedhanii yaamanii jennaan abbaa taarikuu jettanii na yaaminaa jedhe maal jennaan taarikuun du'ee jira wallahi billahi abbaan kiyya akkas jedhe namatu natti hime nama maaliif isaan na yaaminaa inni du'ee jira taarikuu jettanii abbaa taarikuu jettanii na yaaminaa du'uun kiyya ani yookaan du'ee qabrii seeneetii miti du'uun kiyya maal amantii islaamummaa fudhachuu kiyya san na jibbaa turan hattan haati biddeenaati yatuni gaafa isaan dubbisuuf bira dhaqee ati naan jette amantii lama taanee mana tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu kanaafuu as nu deebi'iti amantii kanatti deebi yookaan waliin jiraanna yookaan waliin jiraachuu hin dandeenyu naan jette tokkoffaa abbaan kiyya Hamzaan du'ee jira naan jedhe taarikuun du'ee jira taarikuun na yaaminaa jedhe haati ta biddeenaatun immoo jalqabayyuu naan jaalattu amantii lama taanee mana tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu kanaafuu yookaan as deebi'in wajjin jiraadhu yookaan mala laalladhu naan jedhe wallahi billahi firri kiyya kulli na jibbe kun immoo waan kijibaatii miti abbaan kiyya kana jibbe haati kiyya kana jibbite firri kaachi achi maalayya mucaa kana siiriitti godhan mucaan hin maraate wanti kulliin akkas naan jedhaa ture
obboleeyyan kiyya warri na jaalatu hin jiru obboleeyyan kiyya naa gadiyyuu abbaan kiyya nan jaalatu haati harmee na dhalte anuu hin argine ijaan gaafa ani umrii lama haati tiyya na biraa deemte rabbiin ijaan nan agarsiisne hagamma rabbuma kiyyarraa abdii qaba rabbi kiyyarraa abdii qaba rabbii haadha tiyya waggaa lamatti na jalaa fudhatee obboleettii waliin dhaladhe obboleettii takkattii qabu addaan baanee isii waggaa ji'a jaha saniyyuu dhabe saniyyuu obboleettii tiyya osoo hin argine duute amantii san irratti kun ilaalaa guddaa naa ture bohaa ture garuu homaa miti rabbitu fedhe waan rabbi fedhe homaan godhan obboleettii tiyya takkattii qabu takkattii garaa haadha isii malee kan nama biraa hin qabne saniyyuu ijji tiyya nan agarreesi haati tiyya nan argatte ani waggaa lama umriin kiyya xiqqishaadha yeroo san hin beekan haadha tiyya osoo mana dhufte haadha tiyya jedhee waan an dubbisu hin qabu obboleettiin tiyya ammoo xiqqishuu turte ji'a jaamoo akkas jedhan obboleettii tiyya fudhattee deemtee abbaan kee naan bifate haadha tiyya nagarree jaan obboleettii tiyya nagarre obboleettii ma hin argine sanillee obboleettii ma hin argine sanillee dhihoo tana amrii taate amantii islaamaallee osoo hin qeebaletin kun fedhii rabbiitu waan rabbii naa fedhe meebi hikmaas keessa jiru rabbii alamaa beeka itti obsesitti sabbaree walumaa galatti hiriyaan kiyya kana jaalatu hin jiru ture kiristaanni kee hundi isaanii nan dubbisan narraa garaagala yeroo warra bira dhagu jechuu firri kiyya kulliin nan dubbisu ture haa ta'u adeemsa dheeraa keessa wanti kun dagatamaa deema anillee eega islaamummaa qeebadhe waggaan dheeratee jira waggaan yeroo dheeratummoo waan wahii jalqabuma namni isa malee irraaffataa deema amma irraaffatan malee jalqaba na jibbaa turan hundi isaanii wanta hin jibbameef qabeenya isaanii nanni xiqqishaa turan waa nama waa hatuu miti nama waa nama gahuu miti isaan hin miine isaan hin xunne isaan hin dubbanne waan takka waan isaan jalaa fudhadheen qabu birrii takka isaan jalaa fudhadhe badii kan kee rabbitti amanuu qofa jechuudha. Badiin kiyya islaamummaa qabadhee rabbi tokkochatti dhugoomsuu nabi muhammaditti amanu nabi muhammad ergama rabbiiti jedhee fudhadhu karaa islaamummaa qabachuu kiyya sani malee wallaahi badii takka wanneen isaanii jalladhee birriin isaanii jalaa fudhadhe sangaan isaan jalaa gurguradhe qamadiin isaan jalaa gurguradhe hin jiru kulliin isaanii na jibbaa turan garuu ka rabbii caala rabbiin yoo ilmi namaa gan nama qabe rabbi wal nama qaba. Kana ture jechuu barbaadee walumaa gala. Inshallah ganaa gaafiin nuuf hafa ustaada hedduu wanni taphannu warri nu dhaggeeffataa jirtan abdiin qaba akka waan kanarraa waa hubattan keessattuu inshallah ganaa dararaa hedduutu nama mudata yeroo gartee maatiidhaan haadha abbaadhaan umurii sanitti addaan bahu jechuun isaaniin jibbamu jechuun firaan dhiibamu jechuun hedduu ulfaataadha. Imala kana gizee deemaa turan nama sadii tahanii turan waan namni haasoo kun yoo gartee xiqqollee taatu nama waa fayyadde jechuudhaaf haasawamaa jira beeka nutti haasawamaa jira jechuudha nama sadii tahanii bahan lama deebi'an tokkichi silaa gartee inni hiriyaan isaa wajjin hafan ka wajjin maqallee himatanii waa hedduu wajji keessa turan manatti itti cufamee ture booddeen ustaaza mucaa obboleessi keenya san akkam ta'e gara islaamummaa dhufe moo achumaan hafe osoo gaafii haarawaa ni galle dura. Maashaallah gaafii ajaa'ibaati waan an dagadhe yaadachiistanii rabbii waan fedhe dalagaa mucaa gaafa duraa waadaa walii galle san inni illee islaama ta'e maqaan isaallee abdallaa ta'e Allahu akbar maqaan isaallee abdallaa ta'e dubartiillee islaama fuudhe ilmaan illee horee jira alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin isaallee fedhee jira namni lamaa walitti hafne nu lamaanuu rabbiin islaamummaa nu fedhe ka jalqaba nu biraa kute nu dhiisee kute inni akkasumatti rabbiin hagammaa isaan bise rabbiin isaa waan jaalatu isaa kennu jenna amantii bareedduu tanan nama kulli feena kun islaamummaa qabatee jira maqaan isaa abdallaa mucattii muslimaa fuudhe ilmaan illee horee alhamdulillah. Allahu akbar wallahi dhiyootana fi biratti illee ilaalee ture ganaagaa waa hiccitii takka takkaas inshallah maybe takka kutaa lammaffaa takka taphachuu mallaa waa'ee akka sagantaa waliin qaban eega beekee dursee nam tokko tokko wayis gaafadheen jira inshallah kan gaafitti dhufnu taha obboleessi keenya abdallaa tahee fuudhee bultii ijaarate maashaallah hedduu takka nama gammachiisa hiriyaan si wajjin gartee imala keessa ture jalqabarraa osoo islaamumatti hin dhufin daawaan tantee osoo shaadaan qabatin siimin koyitee jechuu ustaadha wanni na gammachiisa keessa alhamdulillah galgala dubbadheen ture namni viidiyoolee waraabeetiin ture akka gartee ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi diin kan kee kana tokko umar lameenitiin jabeessi je'ee ergamaa rabbi du'aa'ee godhee ture duuba rabbiin umar ibn khattaab radiyallahu anhu isa filate leenca khaliifaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam isa filate islaamummaa keessatti illee nama akka gartee seenaa guddaa qabu jechuudha arraantan osoo islaamummaatti dhufin akkaati gartee sochii kana goote inshallah gaafadheen ture akka gaafii fi deebisaa waliin qabnu waan ta'eef dubbadheen ture kanaaf malee
ilmi namaa faarutti hajamtee yookaan ansi faarsuu barbaadee miti rabbiitu gaagartee ol sin fuudhe inshallah rabbii sinirraa haa jaalatu namoota gara islaamummaatti dhufan fakkeenyaaf namoota hedduutu islaamummaa kana shahaadaa qabachuu barbaada ni sodaatan dararaa imtixaana garaagaraa waan isaanii dhufu gara abbaarraa gara haadharraa keessattuu warra ijoolleen hedduun biyya arabaa jiran oggaa shahaadaa qabachuu fedhan qabeenya biyyatti kuufataa turan san dhaban waa hedduutu isaan mudata sodaa ja'urraahi islaamummaa tana seenurraa ha sodaatee hafufaa jira ergaan isaanii qabdu yoo maali hajoo takka akka gaafitti sadarkaan eefa gartee islaamummaatti dhuftanii diin barattanii isin sochii godhaa turtan amantii lamaan faa wal cinaa qabuu turtan mee adeemsi islaamummaa keessatti eefa islaamummaa dhuftan kana keessa amantii lama wal cinaa qabuu akkasuma daawaa godhuu irratti tarkaanfattanii jirtan mee jireenya kanarraa yoo maal nu ibsitu gaafii keessan uummanni islaamaa shabaabni islaamaa bakka kanatti eessa jirra jee akka if gaafatu daa'uutii akka ta'uuf hin barbaadu. Bakka kanatti osoo hin ce'iniin hin duratti waan xiqqishuu dagadhe wayii itti siniifite gaafii kana itti fufaa inshaallah. Ni'imaa islaamummaa fi amantii islaamummaa eega seennee fi kiristaanummaa keessatti jahalii san keessatti argine keessa waan takka isinii himuu barbaade muudannoo kiyya zaahiraa ka'ani rabbiin ija kiyyaan nagarsiise. San keessaa gaafa kiristaanummaa keessa jirru qeesonni waan nu barsiiste sirriin naa qalbisa waan kana sirriin naa qabadha akka isin jalan tarre qeesonni maal nu barsiiste waan nu isinitti himnu kana yoo jettanii bultan seexan isinitti hin taphattuu nuun jette. Inshallah namni asirtan kun hundi follow naa godha ustaada sappoortii push godha manallee inshallah jabaadha itti fufistaa. Waan nu isiniin jennu kana yoo jettan seexan isinitti hin taphatuu nuun jedhan. Seexana jechuun shayxaana seexana jedhan isaan maqaan hedduun isaa walitti hidhata. Daawud yenna Daawit, Suleymaan Solomoon, Yesuus Ciisaa, Aadam Addaam, Hawwaa walitti hidhataa deema baay'een isaa. Kanaaf seexan isinitti hin taphatuu nuun jedhan maal jennaan jechaan amma isin hin jedhu kun jecha Ibraayistiiti hin qabattan isin hin dhageeffattanillee. Jechi isaan nu barsiisan yoo waan kana jettan seexan isin hin tuqu nuun jedhan jecha amma isin jedhu kan innillee maal inni አትብገጽ ወኩለንተ በትምህርት መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በቅድስት ሥላሴ እንዘአምን ወይትማፀን አከደከ ሰይጣን በቀር መዛአቲ እመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንቲይት ጽም ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን ጀቸ ከነ ዮ ጀተን አፋን ግኢዚት ጀቸ ከነ ዮ ጀተን ሰይጣን ሲኒት እንተበቱ ነው እንጀዳን ዋንቄሶን ዩኒቨርሲቲ jecha kanootan seexan wama jedhamuun argitan nuun jedhan abuun zabazabaa qaddas miqatan xaman gasike akka qeesiin hin seene waan kana isin qara'ennaan namni garii qeesiin se'uu danda'a alhamdulillah bakka san hin jirru kana nutti qara'anii yoo kana jettan seexan isin hin tuqu nuun jedhan hayyee jennee aniin kuni uumuma kiyya waa wahii yeroo natti himan waan sayyoon dalagin mataan na dhukkuba amma yeroo fuul laayiviin seenne isin hin jedhee ture osoo seenu baadhee amma halkan na dhukkubaa bulan danda'u waa wayii qabachuu dhabuu naa wayya qabadhee jennaan waan san galmaayyoon gahiin rafeen bulu bakka kennama akkana rabbi naa kenna waan itti yaade san haga fiixaan baasutti haga yookaan du'ee dhabamutti waan san irraan deebi'u uumaa jijjiiruu qabaayedha masqalii qabaa yeroo sana masqalii kana yoo hidhatan seexanni naman tuqu ammallee nuun jedhan masqalii mukaa wayii qabaa masqalii mukaa tana godhadhee yeroo arrafu seexanni ammallee natti taphate abboo bakka masqalii mukaa kun meebii hin ifu masqalii ifu tokko jira akkanatti halkan yoo ifan ifaa keessatti nif amma sa'aatiin tummaraa ifaa keessatti amma niftiimi akkanatti dukkana keessatti masqalii akkasii jira masqalii iftu kanaafuu ka mukaa kun hin ifu seexanni meebii arguu dhabe masqalii iftu tana arguu dhabeetiin innatti taphataa jira masqalii iftu tana bitadhee seexanni masqalii iftu tana yoo arge meebii narraa dheessa ka jedhu masqalii iftu bitadhe wallahi ladhi bara dhuguma masqalii iftu tana bitadhe hirrafee masqaliin tuni niftii mire seexanni meebii masqalii iftu tana argee narraa utaala jedhee in bitadhe tanallee seexanni akkasuma natti taphatan mallee akkuma duraanitti jijjiiramni hin jiru waan amantii san keessatti rabbiin nu garsiise as deebin islaamummaatti namni ayatul kursiyyi jedhe a'adhamu ayatin fil qur'aanil kariim ayaa guddoo qur'aana rabbii keessatti ayaan guddoon ayatul kursiyyi namni ayaa tana qara'ee rafe rabbiin tika isaa godhee shayxaana wanti jedhamu wanti isa wasawwasu hin jiru nagahaan rafee bula jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan kana jarrabe as dhufe
Indi sukaan dubbii ciqinciqiin beeku. Kanallee ilaaluu qabaa jedhe. As dhufee akkam godhee ayatul kursiyyi qaree jedhee tufachuu qabdan beeka. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ayatul kursiyyin tan haga dhumaatti qaree tuttufadheera qaama kiyya sirraa eegalee akkanatti dibatanii haga wal nama gahe akkanatti dibatanii rafan. Wallahi waan kana jedhee ayatul kursiyyi qaree yeroo waan kana dibadhee rafu shayxaana wanni an argu hin jiru budaa wanni an argu hin jiru abjuun natti taphatu hin jiru nagaa harrafee hirriba gaarii bula. Waan kana Hamzaan kijibaadha yoo jettan waan itti deemtanii argitan namni Hamzaan kijiba. Kuni amma islaamummaa dura jechuun ustaadha islaamummaa dura. Kaayatul kursiyyi kun eeguma islaamummaa seenee. Okay. Eeguma islaamummaa seenee kan. San dura moo jalqaba eegalee islaamummaa dura sun. Kuni haga islaamummaa seenee. Hadiisiidhaan jechaa turte san. Eeywa bara ni'imaa garaagarummaa achiifas jiru si himaa jira. Kanaaf sun achitti akkas taane asitti ayatul kursiyyi gaafa qaraanu maashaallah alhamdulillahi waan kana soba warri jedhu yoo jiraate maybe islaamummaa taateen namni shakkita yoo jiraatan kunoo hadharraa ayatul kursiyyi qaraate akkan isin jedhe kanatti jedhaati yoo abjuun isin wasawwasame Hamzaatu soba Hamzaa miti rasuulatu soba jechuu. Kanaaf waan kana fayyadamu dhugaa dubbachuuf waan kana waggaa maybe waggaa 4 dura irratti dalagaa ture waggaa 5 dura illee comparative religionii kana obboleeyyan keenya kiristaanaa boodanaansi sitan ni'maan islaamummaa maal fakkaatti efa islaamummaa tana itti seentan booda ni'imaa isii kam ibsitan hajawlee kaas islaamummaan amantii rabbiin jaalatee filatee namaa kenne amantii rabbiin samaa'iidhaan nuu buuse amantii rabbiin nuu moggaase nabi Muhammadii miti Jibriilii miti Mikaa'ilii miti hayyootaa miti kanuu moggaase rabbii dachiif samii uume mootii moototaa uumaa uumamtootaa ka ta'e waan kullii ka argamsiise fi sittati ayyaami guyyoota 6 keessatti gargaarsa takkaan malee isatu nuu filee nuu kenne amantii islaamummaa rabbiin ayatul qur'aana suuraa Ali Imraan keessatti waradiitu lakumul islaama diina islaamummaa isin jaaladhe nabi Muhammadii miti ka islaamummaa nuu jaaladhe Jibriilii miti maleeyikaa miti rabbii dachiif samii uume kan muyne kan rafne kan duune kan kufne kan hin nyaanne kan dhuy in the sight of Allah is Islam islaamummaa dhanuun jedhe itti fufa ustaad daqiiqaa takka nan dhufa islaamummaa dha rabbiin nuun jedhe islaamummaa nuu jaalate islaamummaa kana nuu kenne ajaa'iba ifaanti jedhamu heddii wanti kun amantiin rabbiin qofa gabbaran amantii islaamummaati amantiin osoo zahaballee sadaqattee sirraa hin qeebalu rabbiin sirraa hin qeebalu osoo zahaballee sadaqatte osoo halkan guutullee dhaabataa bulte rabbiin sirraa hin qeebalu osoo halkan waggaa guutullee soomte maaliin malee islaamummaa yoo qabaatte rabbiin salaata keessirraa qeebalu kadhaa keessirraa qeebalu islaamummaa tana nuu kenne rabbii tokkocha dachiif samii uume ka shariika hin qabne isa sani adda kenna lafa kaahaa jirra guyyatti 5 wudu'annaa qiblaa takkatti garagallaa nabi Muhammadin tokko qabna ummata akhiru zaman ummata nahnu awwaluuna al-akhiruuna ka rasuuli jedhan sallallahu alaihi wasallam nutu ummata boodaati nahnu al-akhiruuna al-awwaluuna yawm al-qiyaama guyyaa qiyaamaa moo warra duraati jedhan warra dura jannata seen ummata sanirraa rabbiin nu taasise guyyaatti 5 dhiqanna 5 qulqulleeffanna ummata xahaaratti islaamummaan nu ajajje ilkaan rigadhaa rasuulli osoo isinirratti jabaataa shakkuu baadhe osoo isinitti jabaata jedhee isinii sodaachuu baadhe rigaa isinirratti waajiba godhaadha maaliif akka isin qulqulleeffattan akka afaan keessan hin dhoofne amantii xahaaratti amantii qulqullinnaati rabbiin amantii tana nuu filate kuu fincaan ofirra yaasaa deemu isaa ture kanaaf baradhee of utubee cimee barumsaan utufamuu qabaadha barumsaan cimuu qabaadha idh fiihi cibar ضل قوم ليس يدرون الخبر يدي شاعر عرباتو جدي اقرأ التاريخ تاريخ دبسي جدي إذ في عبر يوت انت لان كيس جراتي ضل قوم ليس يدرون الخبر جدي وري أدوهم بين جلتني جدي نمني أدوهم بين هنجلت نمني قصهم بين هنجلت أكمل جلت نبي محمد جهادستين
namni Muhammad jihada godhe yoo siin jedhan yoo qissaan beekin salphumatti jallatte jechuudha. Ta'umuuf jecha dhagahamuuf jecha namni hadda si dhagahee si faarsee maal si godhu kun wallahi sitti hima waa'ee warra miidiyaa osoo ji'a takkaati miidiyaa irraa baddee salaama rabbii sirratti hin qara'an sitti kolfan namni dhufee sila waa'ee warra miidiyaa gaafuma miidiyaa irra jirtu akkan harka sii dhahan. Isin na ajaa'ibdan Ustaaz Abu Sabraddiin namni wayii ka duraan na jabeessu maqaa nama saniin dha'uun na dhiise. Maa shee kanarraa fagaattan duraan gaafa ala jiru tokko na jajjabeessitan jenna neetworkiin qabdu naan jedhe namni sababa neetworkii namatti dhiyaachuu qaba. Sababa neetworkii subhaanallah. Kanaaf namni kenna osoo ati hadda feemasa taate maali jettee lafa dhiittu kana miidiyaa irraa guyyaa takka ji'a takka badde wallaahi namni quba si qabu hin jiru. Osoo ati dhukkubsattee namni si kolfa. Namni si kolfa. Nama si kolfu. Feemasa ta'a jettee waan biraa haasa'aa jira namni muslimaa kanan laalii siin jedha nama. Akhlaaqa namaan laali. Sheeka fedhe haa ta'u laali. Kitaaba rabbii laali. Qur'aan hadiisa laali. Achitti agarta ajaa'iba. Akhlaaqa rasuulaa argita. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الله أكبر. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر نما الشعير نساء مؤمن توتا في صورته ككافر توتا متاج أبسطوري نما ولا لو كان ندو رسول ربي فارس رسول ربي فارسون بدعمت شرعين يجوز نبكأ فارو حسابه انتر فارو إساملتو كحق أقودتو كحق انترت يا رسول ربي ندكبي يا رسول ربي هركك ينكبي وتنتأكون رسول ربي هركك يقوم دند أنما بشر. نعم. كنامت فارو إساملت حتى بن ثابت وان فارسكيست غلو انجرا. أستاذني وأمان تنبرنوتك أفرط يفتني دعوة خنا أديم سخنا ببادرني الحمد لله إسيو ينفوني هندل بكسن دينه. إن شاء الله توما يا راجل فدي ما ربي تونجني maybe وان نمني فدي سونتاني وما ربي فديتا ربي فداغو يا ربي فديتين دفتي يا دون ندي فهمني أما يا ربي مجلسي ربي ولك أبو جرا وانت هندايو إن شاء الله يا ربي مجلسي سنة تمو إمتاتي أما في وانو مجد إنساني أيه ديفما إسا تمورا جلين توري تنانيون سراغا بابسلي بريدا wanti siiraak seeroo ammaan tanatti imala daawaa kanarratti imala waa barsiisuu irratti imala gartee akka ati diiniif hojjettu akka ati daranuu beekumsa dabalattu akka ammallee gartee waan barate kana hawaasatti hin geessu wanti gufuu sitti yoo jiraatu wanti nu irraa nu uumsitu. Gufuu yeroo hundayyuu hin jira wanta nama ajaa'iburraa yoo haga danda'u wahiitiin karaa dhugaa qabattee bakkalas waan kun haraama hin nyaadhu of ittisa dhugaa dubbadhette nama biratti jibbamaadha. Yeroo ammaa namni nama biratti jaalatamu nama yoo sheeka bira dhufu sheeka ta'u nama qeesii bira yoo dhaqu qeesii ta'u artistii bira yeroo dhufu artistii ta'u nama kallattii deemu hundatti fakkaatu namni akkasii beekan akkasii addunyaarra hin jiru kabajamaan akkasii addunyaarra hin jiru namni akkasii tujaara ta'allee dafee ta'a waan argeef addunyaa keessatti namni fakkeeffatu kun nama bakka ga'e fakkaatu kun namni nama itti dhufe kulli faarsee bulaa innaan nuti afaan kenna namni faarsee bulu kuni addunyaan tun illee isumaa mijatti yoo ati immoo akkana deema dhugaadhaan deema ilma namatti najamu rabbii kiyya malee jette hin rakkatta wantoota hedduuti garuu fuuldurri kee bal'inna jira an akkam isaatti wallaahi rakkina namatti ni madhu rabbii calamatti madda garuu maaltu jira wanti tokko fakkeenyaaf namni ilmii qara'u kuni nama isa utubutti ajaa'ama. Nama isutu dirqama kun namni tokko rabbi ilmii kennaafi dunyaa hin kennuuf nama kaan dunyaa kennaafi ilmii hin kennuuf nama kaan dunyaa kenneefu ilmoo hin kennuuf guutuu miti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa makkaan keessa turan adda ofiitii miti diinaa kana ka utuban hin jiru seenaa keessatti namni adda ofii diinaa gaggeessa. Rasuulli gaafa ergaman rabbiin warra akka Abi Bakr warra akka Umar warra akka Abdurrahman bin Awfi ورك عثمان بن عفان ورك علي بن ابي طالب ورك حمزه رجالك النينغول ور غري ور دنيا قب ور غري ور عقلي قب ور غري ور جهاد قب غوتا حمزه ورك خالد غوتا ور لولاد ور غري ور حديثه ابي هريره عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس انس بن مالك ور كناغول ور غري ور صدقته ورك ابي بكر الصديق عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف
warri akkana walitti utubamanii diinaa kana tiisanii hadhaa tiisan gaafa rasuulli madiinaa godaananillee waggaa ergamanii waggaa 13 warra ansaaratu qubsiise ansaara qubsiise gaafa san Yasribiin turte madiinaan Yasribiin turte in mul'ata ustaadonnonki turte rasuulli ammoo itti galanii bookee busaatu ture bookee busaallee rabbiin achi balleessee barakaa rasuulaati rabbiin biyya san keessa barakaa fide nyaata isii keessa barakaa fide dhugaatii keessa barakaa fide dhibee achi jiru kulli xaragee rabbiin xayyibaa jijjiire biyya san biyya baadiyaa yartuu gadi aantu kanyaanni isii ka dhugaatiin isii naman fayyenne rabbiin biyya barakaa qabdu biyya guddoo jijjiire biyya tan madiina limaata rasuulatu jidduu muslimtootaa fi muhaajirtoota obboleeyyan godhan muhaajirtoonni gaafa godaanan ansaartonni ni simatan isin obboleewwan kenna koottaadhaan waan qaban waliin qoodatan namni kenna hin jiru anamma wallahi isin dhoysuu fi miti akka obbolee hundi ka argamu obboleeyyan kiyya sagantaa komparaatiivii eegalee nama wayitti mobaayila lama na barbaachise dheeni ture mobaayila tokko qabaa tokko na barbaachisa yoo rakkoon jiraattillee umaa akkan jirretti wanta gaggabuu uumamaan xabiyaa akkasii akkatti qabdu kaniin an dhage odeeffannoon an dhage so anama wanni si gaafadhee fi ati keetiif ikhlaasaaf takkaaf tawaaduu keetiif wanta gaggabuu dhoofachuu mirga keeti ni dandeessa jaalatamaadhaasi garuu adeemsa sochii waa barsiisuu waa gartee waan barattillee akka ilmiin sun wanni barnoonni sun qixa bareedaadhaan dabru hawaasa bira sii ga'u. Ijalee ture maaliif egaa rabbiin obboleeyyan nu godhe kun waan rakkoo qabu miti waan kana caalaa dabarsinee jirra. Ka rabbiin qubana qabu of arguu fi miti gaafa nuti jirru akkuma jalqabe isinii gaa'e tiktaakiin hin jiru nuti tiktaakii fi miti wallaahi gaafa shahaadaa qabadhu amaamata akkanaa bitanii darasoonni birri 20 naa kennite wanni ani yaadadhu wanta rabbiin qubanatti qabu hin jiru wanta an birriif ta'e miti umriin kiyya 14 dunyaaf hin taane gaafni an ta'ellee kamisa dunyaa wanni takka hin jiru uffanni narratti ciccitee wallaahi ofii miti uffanni narratti ciccitee surreen takka narratti duuba tanaan ciccitee madaabaraadhaan hidhadhee akkasii qara'aa ture cittaa ture rakkataa ture beelaa ture garuu irraan kaanne wallaahi billaa irraan kaanne ka rabbiin qubana qabu jechuudha maaliif akka taru waan beekuuf jidduun san waan nuti itti himannu hin jiru ilma namaatti ni himannu hin jiru tiktaakiin hin jiru feesbuukiin hin jiru hin miti jidduu sanitti laa immoo hin rakkoon qaban saniif isinitti hin himne wallaahi haala kana keessa turre sanuu rabbiin hin dabarse sun hin tarte hagas dhufeetti ani waan himadhu wallaahi billaahi ka rabbiin qubana qabu yoo beela illee gaafa obboleettiin tiya duute takka ka rabbiin qubana qabu mana kana cufadhee adda mana kiraa galaa hin booye yaa rabbii kiyyaa jedhee ani abbaa kiyyarraa ba'ee haadha kiyyarraa ba'ee akka nama fira hin qabne mana onaa kana taa'edha wallaahi jechuun qaba oma rabbitti himatan omaa rakkoon qaba obboleessa isinii hime ani jedheen yaa rabbi mana onaa jiraadha mana kiraa kana keessa jiraadha yeroo hundayyuu mana kiraa kana keessatti ani hin dubbadhu ilma namaa kana takkaa gargaarsa nama gaafattu yoo argitaniin beekta yoo xiqqaate waggaa 8-9 miidiyaa kana ka fayyadamaa hin dubbanne takka haga viidiyoo beelee asitti du'a malee guyyaa 2-3 qooqa oola malee ilma namaatti hin dubbadhu ima du'a qooqaan du'a malee namatti hin dubbadhu kennama rabbi naan kenni hin dubbadhu namatti yaa rabbi jedheen ani abbaa qaba haadha qaba obboleeyyan qaba waan kana kulli keessa ba'ee mana kiraa keessatti rakkataa jira jedhee as deebi'ee gaafa obboleettiin xiyyeeffannoo taate san hin booye namni baay'een natti hin dhufne maaliif Hamzaan kuni osoo qabeenya qabaadhee uummanni gara kennaa qabeenyaan nama madaala osoo an qabeenya qabaadhee taaziyaa obboleettii tiyaa kan akka gaarii na jajjabeessanii wanti natti dhufuu dhabaniif waan an qabeenya qabaachuu dhabeef gaafa tokko naa tabarti yaa rabbii kiyya maana rakkistaan dabarsitu jedha mana kana keessa booye wallaahi billaahi ka rabbiin quba qabu haa ta'u wanti tokko wanni nama rakkisu mana natti ijaaraa konkolaataa natti bitaa na fuudhaa miti akkaataa daawwaa kanatti ittiin gaggeeffadhu yeroo baay'ee ijoollee tokko walitti dhiyaadhuun dubbadha keessan fakkeenyaaf mobaayila takka barbaada jedhaanii ture kama dhugaa mobaayila hin qaba mobaayila nama qabu kun alhamdulillah nagaa qarshii 30 bitadhe ka amma fayyadamaa jiru mobaayila lama nama barbaachisa tokko ka laayivii irraa godhan tokko ka waa dubbisan yookaan ka intervii nama godhan Ustaaz Hamzaan fedhiin inni daawwaa qabuu fi wanta hin fedhu guddaan isaa amantii islaamaa babal'isuudha yookaan tujaara ta'e miti tujaarummaan waan rabbiin fedhu sun guyyaa eeggatee dhufa kaayyoon an qabu tokkochi akkaataa islaamummaa kana ittiin bal'isu ani moo foon kiyya gurguree ofiin hin bal'ifadhu amantii islaamummaa kana bal'isuuf akkuma hin jedhe namni nama bira dhaabatuu qabu gaafa ana biraa dhaabatanii miti rakkoon qabu akkasii naa hubadhaa nama bira iyyuu dhaabadhaa sheeka biraa jira namni rakkata baay'ee jira nama kadhaa miti
رسولة وان كان دلقا فكان رسول صلى الله عليه وسلم قافا لولا تبوك يوكان غزوة العسرة ما الغفي أدى دبرس من هناك نكيست أبان كي نبر دفني نرى يرو عيدا يرو صوما نرى باسا ننجرو هاتي كي دفتين نرى باس تنجرتو وبلتين كي نرى باس تنجرتو وبلسي كي نرى باس تنجرو يرو كل صوما يرو أبو أدى من هناك نكيست أبو يرو غنم أبرو نياتا باي مغالا دا نياتا قرى نيات ديس ديبيا galgala hoteela irraa nyaadha waan ka akkana dabarsa gammachuun naaf hin jiru garuu ka rabbii caala ka fuulduraa caala rabbii maatii kiyya keessa abbaa kiyya keessa fira dhabeetii miti abbaa qaba haadha qaba ardaa qaba ana alii qaba waan kana keessa ka bahe rabbuma aalamaatiif alhamdulillah rabbumarra eegan hadda tiktaak irratti machoo osoo hin taane duruma rabbiif jecha dhiisne waggaa 13 egaa rabbiin islaamummaa naa kenne gaafa san miidiyaan jiraatee ittiin himannu rabbitti mataa ture. عمري ساني قوتو من قوتوتي دين خدامو دافتن ساني لكيسن إيسان تفيدي علمي بايخانا بيا الرخرا بياتي قدانا بلا في ديبو أصوني فنجني هنكاني قويا